Poolisiin Oromiyaa akkuma jechaa turre mormii Oromoon ji'oota sadeen kana godhaa ture keessatti poolisiin Oromiyaa ejjennoo ifaa fudhachuudhaan dhiiga Oromoo hin jiksinu, nagaa Oromoo ni eegsina malee dhiiga Oromoo hin jiksinu, nagaa eegsisuudhaaf dhiiga sabaa, dhiiga uummataa jiksuun barbaachisaa miti jechuudhaan ejjennoo bilisa fudhate. San qofa osoo hin tahin hoggaa weerarri daangarraa nutti banamu uummata bira dhaabbachuudhaan uummatummaa isaa kan mirkaneesse daangaa biyyaa kan kabachiise dhibbaatamaan kan wareegame poolisiin Oromiyaa dhugatti raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa kan ta'aa jiru mirkaneeffataa dhufee jira. Guyyaa har'aa immoo bifa naamusa qabuun, bifa ogummaa qabuun, professional bifa ta'een uummata miliyoonaan lakkaa'amu dhufe kana kabajee kabachiisee aggaammiin bifa adda addaa godhamaa ture fashalsuudhaan doorsisa tuttuqaa waraanni agaaziitii fi humnoonni tikaa wayyaanee godhan abshaalummaadhaan irraa aanu hojii guddaa hojjete. Ajajoonni poolisii waan kana hoogganummaadhaan waan laafaan turre nama baay'ee turraa dheesse hoogganummaan dirqama kan fudhachuudhaaf wayyaaneen balatu bu'aa fudhadhaa kan waggaa jettee waggaa hooggansitti murteessu ajajoonni hedduun irraa dheessanii ajajoonni waan kana fudhatan seeraan isin yaadata maqaa dha'uun barbaachisu waan ajaa'ibaatu hojjettan waan guddaadha hojjettan waan raajiitu hojjettan jechuudha. Alagaa meeqatu dhiiga isinii nama ajjeesu isin arguudhaaf eegaa ture. Alagaa meeqatu qeerroo isin ajjeesu. Alagaa meeqatu isinii uummataan salphatu isin arguudhaaf ture jechuudha. San hunda qaanyeessitanii, san hunda xiqqeessitanii, Oromoo guddiftanii osoo balaan tokko hin bu'in, osoo jeequmsi tokko hin uumamin uummata Oromoo wajjin irreeffattanii irree uummataa ta'uu keessa waan mirkaneessitaniif dhugatti galata guddaadha qabanii.